Kakaki lubna dibaya jolle jedina. Harka fuune daawwattoota keenya kun qophii ODM'dha. Qophii kanaan hayyoota lamaan toorarraa qaba. Dooktoriin Sammuu Teessoo fi Dooktor Hundee Torban toorarraa qaba. Keessummoota koo tole jettanii naa dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota kootiin isin galateeffadha. Galatoomii beeka. Egaa akkuma amma ilaalaa jirrutti waan biyya keenya keessaa tokko irratti akkasiin qajeelfamaa fi gorsa akkasumas immoo haala inni itti saba keenya biratti beekamuun odeeffannoo qabdaniini kana sinirraa dhaga'uudhaafanii yeroo kanatti nafoodhaaf si waame. Dooktar Insarmuu yeroo ammaa kana keessatti egaa lolli ifatti miidiyaa biyyaarraa dhaga'uu habaannuyyuu malee biyya keessatti baay'ee adeemsifama. Loltoonni mootummaa yeroo isaan itti uummata goolaa jiranii fi yeroo isaan itti maqaa waboo barbaannaa, abaa'oo barbaannaa jedhanii deeggartoota abaa'oos waraana bilisummaa Oromoo irrattis lola banantu jira. Lola kanaan ifattiin dubbatamiin malee miidhaan gurguddaan deemaa jira. Miidhaan suni gama akkanaati gama akkasiiti jennee miidiyaa kanarratti himuun yoo ibsuun barbaachisaa ta'uu baatellee amma immoo lola akka keemikaala wayii yoo viidiyoon loltoota isheetiin akka jalqabdee fi uummata naannoo lixaa keessa kan miidhamaa jiran odeeffannoo argannuun qubani qabaannaa. Mee walitti qabdee waan adeemaa jiru kanarratti akkaayyuu tokkotti maal yaada akkamii kennita saba Oromootiif Dooktar? Namni keenya hayyoonni Oromoo baay'een isaanii dogoggoraniiru, dogoggora guddaa hojjechaa jiru. Dogoggora kana immoo dogoggora kanaan dura otoo itti himamuu deemanii dogoggora baay'ee hamaa ta'e keessa galaniiru. Uummata Oromoo fa'aa tokko hojjechaa jiranii afaanumaan dantaa Oromoo tiksinaa jedhanii malee qabatamaan waan jiru dantaa Oromoo irratti nama wajjiniin mari'achuu, dantaa Oromoo mariirra oolchanii marii xarapheezaa naannoo ta'e irratti wajjiniin mari'achaa jiru. Dhalli namaa marii dantaa isaa irratti mari'atu. Booda deebi'ee isaanumaan gaaga'amni kun gara fuulduraattis badiin amma waraana keenya irratti gaggeessan kun waraana Oromoo, humna Oromoo, uummata Oromoo addaan ciranii karaa adda addaa irratti Oromoo humna dhabsiisan kun isaanumaan miidha booda deebi'e. Maqaa isaaniitti deebi'e. Egaa kanaan wal qabatee immoo Dooktar Hundee gaafa sitti deebi'u sabuma kana saba Oromoo saba galaana kanaa yeroo maqaa jibbiinsaatiin Oromoon akka waan hamaa ta'etti saba isa gidduu jiru akka hin jaallanne wayii tokko godhaniiti yeroo isaanitti miidiyaa sirnoota warroota ollaa keenyaa kanaatiin yeroo itti afarfamutu mul'ataa jira. Kanarra kan darbe immoo tuulummaan yoo barbaanne seera keenya tolfanna yoo barbaanne uummata kana barbaachisaa tanarra deemnee fidna kana hin dandeenya humna kana qabna warra jedhanii dhaadatantu jiru. Akkaayyuu tokkotti ati kana maal jetta? Anjettanire dubbina bultu jechuu sanarraa dhiisaa malee naan immoo maaltu dibaree beektuun bitaa nagalee ajoollee inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko diiga balleessee baduuf fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko diiga ajoollee kana yaada yeelala eessaan arrafee bula kan nu dhibotoo jiru maal isheen wal dhibani maal isheen wal qoodani waliif yaadoo ta'uuni baarratti maxoo waliif dabaluun kun maalimee humna wal dha'uun kuni hagamuun nun deemsisu hawaashuun nun ceesisu yaajoolle. Siyaasni biyya sana keessa deemaa jiru siyaasa unrealistic ta'e. Eenyumaafuu siyaasa bu'aan qabne gaggeessaa jiru yeroonni kun. Warruma Itoophiyaa kana ijaarraa, Itoophiyaa kana guddifna, Itoophiyaa kana tokko uummata tokko goona jedhanii rakkataniif illee
it's completely unrealistic politics. Maaliif yoo ta'e uummata guddaa uummata miliyoona 50 hanga miliyoona 60 ta'u arrabsaa abaaraa jibbaa biyya guddisuun biyya nagaa qabu gochuun gonkumaa kan hin danda'amnedha. Kanaaf maaf jarri kun waanuma laga isaaniin ceesifne jedhama miti. Waanuma isaaniin tarkaanfachiifne siyaasa bu'aa hin qabne maaliif akka gaggeessan gonkumaa namaa hin galu. Inni isaan uummata Oromoo irratti karaa adda addaa olola jibbinsaa labsan kunis it's just baseless. Maaliifi akkuma beeknu habashoota wajjiniin guddanne nuti. Jechuun olloonni keenya jiru akka obbolaatti wal faana guddannee wal faana nyaannee daboo maal hunduma wal faana ijoollee wajjin baranne akka ormaatti waliin ilaalu. Uummanni Oromoo uummata saba hundumaa jaallatu, uummata keessummaasaa kabaju, uummata ala namaaf kabajaaf jaalala guddaa qabu. Kanaaf siyaasni waa'ee jibbinsaas Oromoon hin buqqisaa hin ajjeesaa warra kaan jibba inni jedhu kuni soba akka ta'e warri dhugaa hubatan arguu ni danda'u. Garuu warri siyaasa dhuunfaa gaggeessan siyaasa daanta mataa isaaniif jedhanii uummata walitti naqan siyaasa jibbinsaa siyaasa shororkeessummaa oofaa jiran kuni biyyittiif balaa guddaa qabu. Fakkeenyaaf samoona kana social media irraa arginaa dhugaa ta'uusaaf soba ta'uusaa mirkaneeffadhee hin beeku. Garuu namichi Andaargaachoo Tsiggee jedhamu kuni saba Oromoo miliyoona 20 ajjeesuu dandeenya, guyyaa tokkotti reenfa ishee gochuu dandeenya jedhee dubbata. Namoota sentimentii terrorizimii kana dubbatan publicly warra dubbatan kana mootummaan Abiyyi tolereetii godhee wajjiniin dhaabachuunsaa salphina guddaadha. Biyyittiifis uummatichaafis saboota keenyaafis. Sabni Oromoo akkuma jedhamu saba jagnummaa qabudha, heerummaa qabudha. Waan toluma jarri kun akka jedhan kana milkooman hin fakkaatu. Garuu biyyittii duumatti deddeebisuu, dadhabsiisuu, jibbinsa biyya sana keessa facaasanii biyya sana akka Sooriyaa gochuuf warra kaayyoo badaa qabanidha warri siyaasa akkasii gaggeessaa jiran. Kanaaf sabni keenya jechoonni isaanii arrabni isaan uummata keenya arrabsan siyaasa gadi bu'aa kana inni isaan haasaan kuni uummata keenya qaraa jira. Nuuf waan gaarii fakkaata. Maaliifi rifaanii gochaa jira siyaasa Oromoo qulqulleessaa jira. Oromoon warri rafaa turan illee dammaqaa jiru waan ta'eef maybe waan gaarii ta'uu danda'a. Garuu isaaniifis biyyittiifis waan gadhee fida malee bu'aa tokko hin qabu. Ayyee, Dr. Insaan Musittan deebi'a. Amma gaa waa'ee manneen naannoo, waa'ee lafaa naannoo Finfinnee irratti situ ogeessa turte, wajjin hojjechaa turte beektaa. Imaammata isaan naannaa sana irratti qaban hundeedhumaan imaammanni ture suni imaammata akkamiiti? Kan ammoo gaafa siin jiru amma manneen ijaarame mataansaa sobanii miidiyaattas ba'anii saba qabbaneessuudhaaf waan kan biraa haa dabarfatan malee hojiitti jijjiiranii mana sana deebisanii hiraniiru namni qodaa guurrateeraatti galuu jalqabeera. Kun immoo adeemsa deemee gara saba kana gara duguuginsa gara walitti deebi'uutti warra gara wal fixuutti kan adeemsisu ta'uu mala. Akkuma waliigalaatti rakkoo imaammataa naannoo lafa Finfinnee fi lafa Oromoo irra jiru kana akkamittiin ilaalta ati akka nama ogeessaa achi keessa hojjechaa ture tokkotti garamitti adeemaa jirra? Inni suni akka duguuginsa sanyii ta'ee beekamaadha. Garuu Oromoonni intellectuals warri biyya alaa jiran warri biyya keessa jiran mataan isaanii reductionism waan jedhu jira theory tokko. Woo abiddi si gube abidda tutti ho'e jedha malee gube hin jedhu. Yoo ajjeesan hin miidhame jedhu. Yoo amma fakkeenyaaf gadi buusanii xiqqeessanii akka namni hin dallannetti dubbatu. Amma fakkeenyaaf waan namni buqqa'ee duguuginsi sanyiin ta'e jennee nuti keessaa baasnee dubbannu isaan eviction jedhu. Nama buqqa'ee
maallaqa kennamaa fi beenyaa kenninaa fi hin barsiifnaa namni maaliif inni beenyaa kennu inni beenyaa fudhatu maali mirgi isaanii garagarummaan isaa inni beenyaa kennu suni horii gadi kennee sanyii buqqisee sanyii haaraa fidee irratti ijaara afaan haaraa fidee irratti qubsiisa qubsuma haaraa fidee irratti qubsiisa inni dhiisee deemu immoo duguuginsa sanyiitti ta'ee jireenya isaa dhaba jechuudha. Bila amma nama ajjeesuudhaaf ati dirqamatti maaskiiliin ta'uun irra jiru qawweedhaan fixuun irra jiru. Sa'a tokkittii qabu yoo jalaa ajjeefte faamiliin sun hin dhumu. Lafa tokkittii qabu yoo irraa kaaste irraa ariite hin dhuma faamiliin sun. Waan nyaatuun qabu jechuudha. Waan ittiin jiraatu jalaa fudhannaan bishaan dhugu keessaa fudhannaan qurxummii bishaan keessaa fuute bishaan jalaa gogsite jechuun qurxummii ajjeeste jechuudha. Argite? Kana qurxummii ajjeesuuf bishaan gogsee jedhani bishaantu gogee achi qurxummiin du'eedha. Kana faahimu gadi buusanii amma internal displacement jiffaa jedhanii barreessu Oromoon tokko tokko. Inni kaan eviction jedhee barreessa. Inni kaan immoo magaalatu babal'ate jedhee barreessa. Inni kaan qonnaan bulaa buqqee jedha. Qonnaan bulaa maaliitu buqqee? Ilma Oromoo, dhala Oromoo, qe'ee Oromoo, jireenya Oromoo, biyya Oromootu buqqaa jira. Isa kan Finfinnee, inni Adaamaa, inni bal'inaan nurra qubatanii, inni Asallaa, inni Baalee, inni Gobbaa, inni Harar, inni Dirree Dawaa hin kaasamu. Isa daangaa qofaatu mamasayyuu namni akkas ta'e hankeenyan isaanii ol guddisanii kaasu. Garagarummaa akkasii qaba. Oromoon garri caalumsaa namni keenya inni barate garaasaaf buleera. Mana barumsaa nuti keessa darbine barnoota dominant value kan ta'e irratti hundaa'ee kaarikulamiin hojjetee kaarikulamii sana keessa darbine olaantummaa jara bulchiisa jara aadaa bulchiisa jara amantii bulchiisa jara Itoophiyummaa kana fudhannee sammuu keenya keessa galee achi keessaa hin baane. Inni barate jedhu relatively doofa. Ija keessaa baasee dhugaa dubbachuu hin dadhabe namni keenya. Kana rakkinni keenya. Yoo ati duguuginsa sanyii jettu lakkii akkas miti duguuginsa sanyiin ta'uu waan biraa jedhanii na cinqaa ture. Hin jedhin wama duguuginsa sanyiin jedhu. Okay, attaman godha. Saayinsiin isaa akkas jedha. Litereechariin barreeffame akkas jedha. Maaliin jedhare lakkee akkasiin jedhee. Kunoo akkasittiin gadi qabbaneessanii isa warri Amaaraa maalazzab jedhani gadi qabbaneessanii reduce godhanii rakkina biyyaa, rakkina bilisummaa, rakkina kolonii gadi buusaniiti akka hacuuccaatti akka maaliitti. Kunoo Oromoon Gondoritti bara sana lafa Gondor ture lafa maalii ture jedhee si barreessa seenaa. Namni keenya isatti gammada. Maal nu godha Gondor irraa wanni ta'e asiyyuu dadhabneeti. Isa qabnu nu harka jiru nu fixaa jiru har'a dadhabneeti. Sachi abjuu haara kuni reductionismii balaa isa hamaatu jira. Akka Oromoon yaannisaa nuti obbolaadhaa, nuti amantiidhaani, nuti maaliidhaani, warra Shawaa wajjinii, warra maalii wajjinii wal fuune wal maal jennee jira. Afaaniin gowwomsuu Oromoon gowwomaa jira. Kana dammaquu turre jira. Mirga isaa booldi ta'e keessaa baasee na ajjeesaa jirta si harkaan fudhatu jechuu danda'u. Tole. Oromoon maal godha kan jedhu Dooktar Insarmoo daqiiqaa tokko gadiif kan ta'u carraatuma irratti sii kennaa maal gochuu qabna kan jedhu Dooktar Hundee amma sittan darbaa. Egaa rakkoo amma Dooktar Insarmuun haasa'u kanaa fi silaa yoo karaa nagaatiin qabsaa'uun hin danda'ama ta'eef akka adda bilisummaa Oromoo kan carraa waamicha kana fudhatee galetti saba ofii gidduu bilisummaadhaan naanna'anii saba ofii imaammata ofii barsiisanii waajjira banatanii karaa nagaa ta'een karaa dimokiraatawaa ta'een akka biyya kanaa jechaadhaa dhiyaatanii filannoo sabaatiin sagalee sabaatiin biyya sana fuudhanii imaammata biyya sanaa jijjiiranii gara nageenyaatti gara waan Oromoodhaaf ta'utti jijjiiruun hin danda'ama.
Yeroo ammaa kanatti paartii siyaasaa bulchu jedhamee isaan mana isaanii keessaa tarreessanii gadi yaasanii warra galmaa'ee mammaatti jiru paartiilee siyaasaa 700tu ifa ba'anii jiru. Kana keessa immoo adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Kanaaf egereen biyya sanaa karaa nagaadhaan qabsaa'anii aangoo qabachuu fi saba ofii nagaadhaan bulchuudhaaf abdiin jiru akkamittiin sitti mul'ata akka hayyuu Oromoo tokkootti. Maaloo maaloo waan ofii maaloo iswata kaalu cimsaan si caalu madaamoo goleedha taatuun summiidha yoomittuu beekne walkoomiif geenye maaloo 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 maaloo. Ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame. Kana gaafachuu beekan. Gaafa paartilee biyyattii keessatti dorgomuuf leegaalii tarreessanii 707 gadi baasan sana hedduu naan kolfesii garaan koo hedduu na gaddes. Maaliifi completely waan sobaa akka gaggeessaa jirtu jarri kuni eenyumaaf iyyuu ifaa ta'uu qaba. Maaliif paartilee 707 sana keessa paartii dhugaa uummata isaa reprezentii godhu yoo keessa ilaalte maybe 3 warra TPLF dhugaamatti warra Tigree reprezentii godhu isaan. Probably warra Ogaaden kan achi keessa jiru ni ilaalle. Isaanis dhuguma saba isaanii waan reprezentii godhan natti fakkaata. Kan biraa hundumtiyyuu paartii dhugaan tokko mishinii isaanii keessa hin jirre fake parties, fake political parties. Kanaaf ammas rakkoo biyyittii, kiyyoo biyyittiin keessa jirtu kana furuuf hin jirani jarri kun. Maaliifi adda bilisummaa Oromoo uummanni tokko ta'ee uummanni miliyoona 50 hanga miliyoona 60 duuba isaa jiru rejectii gochuudhaan biyya dimokiraasii sirna dimokiraasiif sirna wal qixxummaa qabu ijaarra jechuun it's just a bad dream, illusion. Kanaaf jarri kuni maaliif akka dhugaa rejectii akka isaan godhan gonkumaa namaa hin galu. Dhugaa rejectii yeroof rejectii gochuu danda'u. Garuu deebisee homa kiyyootti isaan gasha. Kiyyoo isaan fuuldura jira ammas. Maaliifi argineerra uummanni miliyoona meeqa? Miliyoona 6 hanga 10 kan ta'u adda bilisummaa Oromoo gisee biyyatti galu. Biyyittii macheesse. Kuni dhugaa'uma waan qabuuf malee paartiin adda bilisummaa Oromoo paartii cimaa sirriitti hojii isaa hojjetatu miti. Garuu mishinii poolisii dhugaa waan qabuuf uummanni hundumtiyyuu wajjiniin jira. Paartii kana reject gochuudhaan Itoophiyaan sun Itoophiyaan ta'a jettee haasawuu ishee warri waa'ee Itoophiyaa kana faarsanis just they are in their illusion. Illusionidha malee biyyi sun nagaa hin godhattu. Biyyi even cabinsa biyya sanaa mirkaneessaa jiru jarri kun. Maaliifi dhugaa reject godhanii garaan biraa duubatti deebisaa jiru biyyicha. Biyyichi ammas akkuma Sooriyaa biyya caccabee daaraa gochuuf kaayyoo warra qabudha. Amma fuuldura warri jiran. Malee uummata Oromoo malee keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo malee biyyi sun biyya hin taatu akka ilaalcha mataa kootti. Tole. Egaa Dr. Insarmoo akkuma dhaamsaatti akka dhaamsa dhumaan ulaattuun barbaada. Yeroo baay'ee Feesbuukii keerrattis fala kan ta'u jettee waan tokko hin barreessita. Ijoolleen hin dubbisu baay'ee dubbisu. Karaa kan biraa immoo waanuma dhiyoo kanas waan genocide watch in Horn Africa kan jedhus immoo hiriyoota kee wajjiniin egaa bu'uurtanii wantoota kana maddatti gootanii deemaadha jirtu.
Waliigalatti Oromoon dammaqinsa akkamiitiin gara fuulduraatti adeemuutu irra jiraata jettaa of eeggannoo fi qophii sabni keenya balaa itti dhufuuf jiru kanaan keessatti qophaa'uu qabu akkamiin ibsitaa akkamiin immoo wanta dhufaa jiru agarsiista akkaayyuu Oromoo tokkootti kanumaan nan xumura. Yada barsineef gochuutu dandeenyu akkasiin itti fuune deemnee galma keenya wanta baay'ee dabarsineef gochuutu dandeenyu akkasiin itti fuune deemnee galma keenya oguu maatti waa'ee baana waa baay'eetu nu afaaf dhagee waliif ergisa dandidina cufa oguu maatti waa'ee baana waa baay'eetu nu afaaf dhagee waliif ergisa dandidina cufa nutoo biyya lafaa maraa erga guddaa qabna sanyiif komootu adda baaseen wangeela lallamna ilaamee gaggeeffadhu baasi waame. Kami kasir binainda. Karaa amantiis karaa naannoos wal qoonnee hin taane bu'aas nuun finne. Achi keessatti namni gaaga'ama guddaatu dhufeera. Salphina kana caalutu immoo achi as deemuuf deema. Namni hawaasni tokko hawaasni humna hin qabne beekumsa hin qabu. Beekumsi olaanaan hawaasa tokko keessatti beekumsa qawweeti. Beekumsa hidhannooti. Beekumsa biyya ofii tikfachuuti. Beekumsa aadaa ofii fuudhanii dhalootarraa dhalootatti dabarsuudha. Nageenya ofii tikfachuudha. Beekumsa kana hin qabu taanaan uummanni kun gara hallayyaatti gara qileetti deemaa jira. Uf jabeessuutu irra jira. Waraana horame, waraana ijaarame diiguu miti. Waraana haaraa akka haaraatti ijaarrachuu qabu. Jarri kun dubbiin kun gara inni itti deemu namni keenya baay'eensaa galaaf hin jiru. Waan galaaf hin jirre waan rakkinarra jiran waan ta'eef keessaa dammaqanii waraana ijaaruu waraana jabeessuutu isaan irra jira jedheetanii namana waboos diiguun sirrii miti nama hidhatee nama kaleessa rakkina argee rakkina jalaa bahee bosona galedha. Ijoollee warra hidhaman kanas qawwee itti hidhanii deebisanii akka waraanatti deebisanii waraana Oromoo akka ijaaramu hedduu barbaachisaadha. Tolega keessumattuu gaa Dooktar wantoota ijoo lamaan tokko kaasteetta gaa keessumaa waan waraanaa kana karaa kan biraatiin waraana diiguutti kan bobba'e akka jiru walumaanuu quba qabnaa walumaanuu miidiyaa kana hordofaa turreerraa ifa jira kun. Warra immoo gashineerra jedhanis deebi'anii xollaayitti almost manuma hidhaa jechuudha. Gootaaf simannaa gootaa tokkoof ta'utu ta'a jedhanii as baanii miidiyaadhaan afaan faajjessanii deebi'anii immoo gara xollaayitti gashanii yeroo ammaa kana waa boora jedhanii warri isaan gashan 700 ol suni dhukkuba keessa jiru dhukkubsatoodha baay'ee isaan keessaa immoo muraasni miliqfamaniiru jedhama. Darbee immoo xollaayi suni akkuma kana immoo mana hidhaa ta'ee warri deeggartootaa fi abaa'otti shakkaman immoo mana hidhaa sanatti akka jiranidha kan dubbatamaa jiru. Waliigalatti egaa Dooktarin Sammuun kan jedharraa kaafnee Dooktar Hundee yaada dhumaa daqiiqaa tokko gadi kanan sii kennu. Waboo jedhanii galuu qabna karaa nagaa qabsoomnee biyya injifachuu qabnaa jedhanii namoonni qeenteen miidiyaadhaan as ba'anii dubbachuu isaarraa kan ka'e namootni muraasni burjaaja'anii galanii qawwee sabni Oromoo hidhachiise mataa isaa deebisanii gashanii salphina akkasii keessadha kan turame. Amma immoo waboon sun immoo gara xollaa geeffamee saba gidduutu hin taane sabarraa adda baasanii gammoojjiitti gashanii dhukkuba adda addaatiin cabsa xiinsammuutiin waan adda addaatii yeroo isaanitti miidhaa dararaa jirantu jira. Dooktarri Sammuun immoo fala kan ta'u immoo waraana ofii ijaarrachuudha jabaachuudha kan jedhu yaada kenne amma kanaan wal qabsiistee tari'at immoo dabalata kanaas ta'uu mala yookaan immoo barattoota yuunivarsiitii irra barataa jiranii dhaamsa akka waliigalaatti qabdu wantoota isaaniitti jabaachuus ilaalchisee namni hundumtuu immoo qixa jiru hundumaarraa qabsoo kanaaf of qopheessuu waan itti adeemaa jirutu sodaachisaadha waan ta'eef kanaaf qophaa'uu ilaalchisee
gorsaa fi dhaamsa dhumaa yoo qabaatte deeqaa tokko gadansii kennaa Dr. Hundeetti darbe. Galatoon beekan. Ani woboo warra harka isaanii kennatanii xollaa itti rakkataa jiran kana waaqayyo isaanaa gargaaruun jedhaachi waan biraa waan hin jedhuun qabu. Maaliifi eeggus woboo gashina jedhanii saroonni OPDO gaafa olii gadi fiigan sana falmaa turree sagalee keenya geessisaa turree kuni waan hin taanedha. Diraamaa gadi bu'aa, diraamaa gadhee balaa guddaa qabudha jechaa turree. Egaa agaaniirus hin dhageenyas ta'uu danda'uu hin beeknu. Kanaaf egaa amma harka bineensaa jiru. Kanaaf waaqayyo isaanaa gargaaru. Uummanni keenyi amma hubateera. Diinni isaan ciisuu fi ammas tooftaa jijjiirratee irratti hojjechaa jira. Uummata kana miidhuuf karaa danda'e hundumaa irratti hojjechaa jiru, irratti ijaaramaa jiru. Kanaaf fallisaa uummanni Oromoo ijaaramee falma isaa itti fufuu. Akkuma kanaan duras dubbanne hunduyyuu abaluun in eega abaluu haa lolu abaluu haa qabsaa'u otoo hin taane hundumtu Oromoo kan ta'e qabsoo mataa mataasaa akka kontribiitii godhu. Inni loluu danda'u loluu. Inni barreessuu danda'u barreessuu. Inni uummata barsiisuu danda'u barsiisuu. Fallisaa kana qofadha. Sabni Oromoo ijaaramu lafa jiranitti, naannoo jiranitti, magaala jiranitti ijaaramee diina isaa ofirraa rukuchuu. Saree isaan keessa lixxu, saree naannoo isaanii keessa lixxu ofirraa ari'uu. Basaastuu ofirraa ari'uu. Waraana shororkeessituu magaala isaanii naannoo isaanii lixxu of keessaa baasuu. Falmi karaa adda addaa yoo gaggeeffame malee sabni kun balaa guddaatu fuuldura isaa jira. Balaa kana immoo sirriitti qixaa'uuf, ijaaramuuf, qabsaa'uu luuccominaan irratti jabaachuudhaan balaa kana jalaa bahuu danda'an jedha sabni Oromoo. Galatoomna. Ulfaadha. Egaa Dr. Hundee torban qixxee akkuma kanas Dr. Sammuu Teessoo tole jettanii dhugaatti yeroo itti yaada keenya yaada dammaqinsaa kennina jedhee isin barbaadutti harka tokko malee yookiin immoo dhibaammaa tokko malee dhiyaattanii yeroo keessan qaalirraa kuttanii akkuma kana saba keessan gorsuudhaaf fedhaa waan qabdanii fi maqaa miidiyaa kanaatiinis maqaa qeerroo qarree Oromoo biyya keessaa miidiyaa kana hordofaa fi irraa barataa jiruutiin guddaa isin galateeffadha. Egaa daawwattoota keenya qophii gabaabaa Dr. Hundee fi Dr. Sammuu wajjin taasise kanarraa muuxannoo keessan akka gabbifattan abdiin qabaa. Toora peejii keenya Oromoo Digital Multimedia jedhuu fi akkuma keenya chaanaalii YouTube'ii kana subscribe gochuudhaan yeroo barbaachisaa ta'etti gama emailii keessaniin kallattumaan seentanii yeroo qaqqabdanitti miidiyaa kana dhaggeeffachuu kan dandeessanitti subscribe godhaa. Linkii isaa yookiin hidhaa isaa gajjallaa kana isinii kaa'eeraa fayyaa ta'aa sirba warraaqsaa kana wajjiniin nagaatti isiniin jedha. Ilaame qalbeeffadhu kaabaasi waame. Waleeko waliin taphachuun hidhatii kaffalleetti. Agas wal arguun michuun fakkaate. Kan nyaatee nu nyaatu kan duuba wal wallee. Jira jolle elame kadam bafatu kamna lalle elame kadam bafatu kamna jolle kanga bafatu madam le manu kangaru nayo dugati
tokko maaliif walitti wal Ibirootam lamaanuu qomoo tokkicha Oroma gidduutu wallolu Meekottaa jibba dhiibneetu araaramu naannus tokkummaan keenya galuu Taanetti dhiisi ol kaa'i qadaadi Kaiti waltesi sachinafa Gatai Maria duala masisi Mewanu dagesisi o marabosi Anyos kamachunko Kalesa kamivi Sinjala kamoko Hamtunke hamtuko Asiyo lo wame Achif kana watu Ganduf kawalwale Alishe walale Elame kadamba fatu kamna jole Elame kadamba fatu kamna jole Kapatiki kubusani marga harkumani Wales kanta joy kantane taranke nyadani Urmirka kenya sinik wanda mati simbulu Margo
facaase kichuu mudhiisa mucaasa tutti morma yoo harreen gaanfa baafte gowwaan kamnoo meeti dubbii haalaa hubata sammuun ogummaan guute hasakatta'u kanaaf rakkoon dhaloota Iron bulte bukulte tilafee taati dubbiin bulte sakana hin qabnu jajjabina ormiin sukku maaliif waliin ibirootaam lamaanuu